beekame anama makiinaa gaafadheemi Oromoo makiinaa naa bitaan jee. As keessaa namni tokko anama makiinaa sii bitaa sponsora sii ta'a jee ka dhufu ni jira bara. Ima taalu ko andi kan mee nam tokko ama sponsora si anaa sii fuudhaa qarshii meeqa barbaadde makiinaa qarshii meeqa jee gixxabbolee makiinaa naa bitaan immoo oofee deeme jechuudha. Rabbiyyuu jee jechuudha. Na asumaanoo waa'ee makiinaa xiyyaa sana akkam gootan sila. Guys, makina. Wayo makina. Tu mana tu kena ni wakam itu pun jadi. Beta ofu? Ofu nai. Wanta kabana yang mau aftar ko injuruar. Makina. Nah, negara biar ni mahaliti. Nah, ni mangku kayak cebuna tu fakar tu mana tu kena ni umbi negara tu kan. Nah, negara ini nanti ke. Makina mati gede dan ini nanti kena dalam lupa. Miliyeena 55 bitee jechuudha. Waaqarran barariisa moo lafarra noofa dhaan dubbii. Hinti? Makiinaa qabaachuu oofuu namni yaada qabdu jireenya akkamii hawwata? Waan humna kooti olii maaltu na tan xaraarraasise kanan danda'uun jedha malee. No, waan humna keeti oliitti aan xaraarraame. Yookiin achirraa ol baatee kuftaa yookiin ni hafta. An akkasi. Waan humna hayyaa oliitiin barbaada. Humna hayya sun na danda'u baaturre irruma jedheen kufagaa. Kufee yoo naaf yookiin ni nafaa yookiin ni bada. Dhumatte. Lakki waaqarra noofa moo lafumarra bararsiisan jedheen kuma miliyoona 55 itti baasee lafuma nanirra deemu kanarra deema. Ay samii gubbaa mataa maakii gubbarra oofta. Tasuma makina biraatti bu'ee aggaacee waan jedhe akkam taa'achii wal. Rakkoon bari hin qabnu bara. Aggaacee waan osoo hin qabnu bara. ችግሩ እኮ የለንም እኮ እንቀም ነው በራማ ገና እየተመኘን ነው እኮ ጋባ ሲያርክ ሩፈት ኒን አጋጫ ቢንን ጋጫ አንጀቱ ኒ በረታን ነው ነሙ አንቀም ነው በር ገመስ ጉዳ በር እንቀም ነው በረኮ ኦሶ ቀባና ከጤና ሰኑላል ቢከት ወፍነስ ኒ በይና ቢኪስ ምጀላን በዱ ቀባኒ ቶ መኪና ቀባኔ አሳባ ቢኪስ ምጀላን በዱ Amma ati Itoophiyaa dhufuudhaaf yaada qabdamoo hin qabdu? Hin qaba malee. Hin tursaaree baay'oo? Xiqqishoon hin tura. Maal? Intalli akkana fakkaattu kun amma bareedduun kun Itoophiyaa keessaa baatetta? Maal jechuun baleetii Itoophiyaan nama bareedaa qabdi hiyyummaa qabna malee namni kamuu yoo dhiqate bareedaadha baay'izawwee. Amma sargii kee Itoophiyaa keessatti godhatta? Ay jannata keessatti godhachuu yaada qaba. Uummanni kun jechuudha yoo si jaalatan jechuudha. Dhugaa rabbi shugguxii isaanii eessatti sargii si gochuu qabu seete? Ameerikaa. Inde dhugaa rabbi Ameerikaadha. Bakka. Simeetee malee Oromoo siin gallee. Oromoo nama suuqii takkanaa bante ganama suuqii san keessaa taa'ee gurgurachuu hin danda'u. Xiqqisoo tumtu kennaan nuu suuqii sii banee nuu zayitii sana sirbitee nuu kana sii godheen dheengaddaa bara harkee bara. Dheengaddaa uummata miskiina jee arrabsinaan nuti fooxaa sii bite huccuu sii binne xiyyaan jettu takkas gabbaatee takkaa bara ilillii naa kan ittiin beektu bara. Jireenya isitti ilillii darbitee akkasii darbu hin beeku. Aanaa uffatu san naa sii bitee naanitti. Haa jeetinaan osoo waanaa godhanii uummanni waan aggumatti. Nagara galchan jee yaade jechuudha. Isin madaalee dheengadda wallaahi. Laa uummanni kun jechuudha dhugaa rabbii ani argee jira. Inni si godhe si waqqasu utoo waan barbaadde balleessite si gorsa malee si waqqasu. Inni garuu ati akka dhalattee lafarra jirtu hin beekne gaafa ati waa balleessite isatu dura sirratti ba'a. Egaa sani asin addunyaa kanarrattu namni waa sii godhe namni fedhina isaatiin sii godhe sittin dubbatu. Takkaa giiftara nama arrabsu argeen beeku tokko qofa malee tokkodha qofa malee giiftara akkatti nama waa kanneen gabbee nama arrabsu tokko haa lammanni jalaa badeef alli jalaa badee tokko malee namni tokko kan nama arrabsu hin jiru.
kanama arrabsu falma waan namaan kan inni nama arrabsa ofiifuu barbaada waan ta'eef si arrabsa. Dhugaadha geetaa ammaaniin gisee baay'ee akkas goonee fi akkas goonee naan jedhumini garuu namni sun akkan dhaladhee lafarra jiru gaafuman badii balleessisa namicha argu. Kanama guban. Nama qixxilla godhu maali na guuchan dhiiguma na dabbasu. Maal taatee gubatte? Namoota utuma uumasiin godhin jechuudha gaafaati waa balleessite. Ani akkas godheefi, ani akkana godheefi, ani kana godheefi, ani kana godhe. Ooma garuu immoo akkana dhadhee lafarra jiru nan beekanii qalma sana na arganii. Sii goonaa si arrabsan rakkoon hin jiru. Sii godhuu baatanii suman arrabsanii osoo siifiin kanillee suma arrabsan bara. Bakka oomayyuu garuu inni dhuguma nama jaalatee ta'u nama waa godhu immoo guyyaa takka nama na arrabsu yoo balleessanillee keessa nama gorsa malee. Arrabni bareedaadha ishee arrabni jibbiin. Indee nama fammasiisa. Arrabni gilii sirraa haqaa waan ati balleessite isaan irra deebi'a. Keeriin isaan dalagatanii dadhabansiif deebitii. Atiin bareeddaa hin bashannantaa hin harkattaa. Namni arrabsamuuf namni cunqurfamu namni miidhame jireenya isaa bareedaa jiraata. Miidhaan ta'in qofa addunyaa kanatti. Ati namatti hin gafiin nama hin miidhin nama hin arrabsin malee arrabsamus jibbamus gafamus miidhamus hin sodaatin jechuudha. Galee nama yoo miite garuu jireenya keetitti jireenya bareedaan jiraattu ija nama gochite imimmaan nama haqa namaa sirra jiraannan jireenya bareedaan jiraattu. Kamitti jiraatta riisiloo immoo silaa hin ta'u miqqaanya baay'ata. Baadha miqqaanya baay'ata. Namni keenya miqqaanyuma baay'ata. Hunduu miqqaanyuma. Rakkanne. Ani narrafa bakka. Sa'aatii meeqate? Sa'aatii torbaa fi daqiiqaa gimmaasha walakkaa. Daqiiqa soddoma. Rabi bakka nagaan buli. Atis nagaan naa bulii baay'uma si jaaladha. Nama rartaa. Footoo kee jechuudha akkas burtukaana nyaachaa kaatee tokko akka inni bareedu. Garuu ati erga moodeelissii taate hammam turte? Istaayiluma footoo isaa fiddaa akkasitti kaata. Istaayila footoo eessaan fidee gaafa hirriga nama hirribaa kaateen siimash istaayila footoo. Akkasii burtukaana ciniintee tokko akka inni bareedu naate. Bakka ati immoo maangoo ciniintee kaata shii boru. Ishii anjiniidha. Yeroo ani footoo ka'uun beeku maal eessattan beekan. Bakka amma nagaarraa fi halkan gaarii siif haa ta'u. Baay'ee si jaaladha sin kabajaa. Naaf jiraadhu. Ulaa sirriitti cufeeyaa? Ishii. Nagaa.